enggak. Washalan combo aja tokko softiin talaki. Eshi. Aku imbo aja cukur. Eshi. Baka enggak. Aduh. Tahu share, okay? Let's continue. Lamaga o ifacara sino daw? O ifanera gafi ko to ko debu daw. Kapofnera. We are ready. Funcara mama na ko musical mesera kan nagafati baka anga gafi kan jala kana fiti debi na gafi ko to ko chun gafi to ko deika afurintura. Tole. Let's continue nagamba. Vamos. Tole gaafin jalqabarratti gaafatame dhukkubni dhiiraa maali jedha. Dhukkubni dhiiraa yeroo baay'ee nama baay'ee biratti dhukkuba dhiiraa kan jedhamu abaalazarii kan dhibee daddarbu yeroo ta'anidha. Fakkeenyaaf thank you soretti dhukkuba dhiiraa yeroo jennu guys dhibee wal qunnamtii saalaan daddarban keessa namoota baay'ee biratti dhukkuba dhiiraa jedhama. Kan dhibee wal qunnamtii saalaan daddarban keessattuu urethral discharge syndrome kan jennu jira. Fi kan biraas jiraachuu danda'a. Qaamni saalaa madaa'us ta'uu danda'a. Dhangala'aan kanaan dura hin beekne yookiin wal qunnamtii saalaa gootanii tarii bakka tokko olis deemtanii ta'uu danda'a. Nama tokko wajjinis gootanii ta'uu danda'a. Nama tokko wajjinis gootanii ta'uu danda'a. Wal qunnamtii saalaa kondomii malee yookiin immoo unprotected ta'e wal qunnamtii saalaa gootanii guyyaa muraasa booda mallattoowwan kanneen akka dhangala'aan adii tokko dhangala'aa baaduu fakkaatu dhangala'aan adii spermii fakkaatu foolii qabaachuu dhiisuu danda'a. Yommuu qaama keessan akkasitiin qabdan keessaa kan boo yoo ta'e yookiin immoo ofiin kan keessaa boo yoo ta'e akkasumas qaamni saalaa keessan wal qunnamtii saalaa booda hin madaa'a yoo ta'e kun dhukkuba dhiiraa jedhu namoonni baay'een isaanii. Kana waa'ee kanarratti hojjedhee ture viidiyoo kana dura nama hedduu namni baay'een dhukkubbiitti fakkaatu spermii manarraa yaa jedhee taa'aa ture namni baay'een isaa. Kanaaf rakkoon akkasii yoo jiraate urethral discharge syndrome kan jennu dhibee wal qunnamtii saalaan daddarban keessaa keessattuu unprotected sexual intercourse nama tokko saalaa wajjin yoo gootan yookiin nama tokko wajjinis ta'uu danda'a. Kun dhibee wal qunnamtii saalaan daddarban dhukkubbii dhiiraa jedhama. Mallattoon isaa dhangala'aa adii kanaan dura beekne sinirraa ba'a yoo ta'e funcaan yeroo funcooftan sin guba yoo ta'e funcaan amma sin guba yoo ta'e amma sinirraa ba'a yoo ta'e kun dhukkubbii dhiiraa jedhama. Tokko washalaan kun bu'aa jedhee na gaafate hin bu'aa jechuun isaa dhangala'aan sun hin ba'a taanaan rakkoo kana ta'uu danda'a waan ta'eef namoonni rakkina akkasiis mudate yoo jiraattan atattamaan mana yaalaa dhuftanii yaalamuu qabdu. Namoonni baay'een arana dhiisaa borna dhiisa jedhaniitu isaan ta'anii tokkoffaa madaa'ee keessoo qaama saalaa madaa'ee funcaanni qaamni saalaa dhiiraa keessoo kan funcaanii kan gara bakkeetti baasu akka inni dhiphatu gochuu danda'a. Urethral stricture kan jennu yookiin immoo infekshinii naannoo cidhaaniitii fi kanneen naannoo cidhaanii jiran kanaafis nama saaxiluu danda'a. Yookiin immoo epididymal orchitis kan jennuu fi kan biraallee rakkoo biraafillee nama saaxiluu danda'a. Kanaaf dhiironni mallattoo akkasii ofirratti argitanii atattamaan kottaa nu bira dhufuu dandeessu. Manni bakka argama keenyaa magaalaa Finfinnee Hayaat Daraartuu Addabaabayitti argamna. Yookiin rakkoo akkasii qabaattan inbox godhaa. Doktor rakkoo akkasii nama dhufee nan dhufa jedha. Yaaliin qorichaaf deemee kennamuu danda'a waan ta'eef haala kanaan rakkoon akkasii yoo isin mudate yookiin waan akkasii ofirratti argitanii mana yaalaa kottaa isin jechuun barbaada. Wanti kuni dhukkuba dhiiraa jedhama. Namni baay'een dhukkuba dhiiraan naqabeedha. Kan isin dhufu keessattuu namoonni biyya biraa deemuudhaaf immoo meedikaalaaf yeroo baay'ee ijoolleen baay'een ofirratti dhiisaniitu yaalamin turanii keessa biyya arabaa haa deemu jedhanii meedikaala cooktoo qabdanaan jedhanii VDRL kan jennu pozitiif ta'e jedhanii yeroo baay'ee namoonni viizaa isaaniis kassaranii ofii isaaniis yeroo itti kassaran jira jechuudha. Kanaaf kottaatti ilaalama rakkoon akkasii kanaan dura sin mudatee beeku yoo ta'e ammas immoo rakkoon akkasii sin mudatas yoo ta'e gara fuulduraatti kottaatti yaalamaa isin jechuun barbaada. Dhukkuba dhiiraa jechuun kanadha. Gabaabadhumatti dhukkuba dhiiraa kan jedhamee beekamu namoonni baay'een kan isaan gaafatan jechuudha. Eshi kan biraan immoo waa'ee finniisaa irratti qorichi finniisaa maali? Waa'ee qorichaa asirratti dubbadhu. Qoricha kana fayyadamuu isin jedhu. Finniisni actually egaa gogaan keenya qaawwa qaqqaba. Qaawwi gogaa keenya jala keessaa kun yeroo inni sababaan garaagaraatiin xuraa'aa garaagaraatiin ta'uu danda'a. Gogaa yookiin immoo gogaa keenya kanneen dead skin kan jennu kanas guutamees ta'uu danda'a. Achi yeroo cufamutti baakteeriyaan akka inni bulgaara jedhamu achi keessatti wala'uudhaanii akka inni dhiitaa yookiin immoo finniisa akka namatti gochuu danda'a. Wantoonni garaagaraa namatti fiduu danda'u. Stressiin
namatti fiduu cinqatii namatti fiduu danda'a yookiin immoo dhangala'aa baay'ee kan gogaan nama maddisiisu akka akkasii fiduu danda'a fi wantoota garaagaraadhaan kan ka'e yookiin dibata furdaa ta'e dibachuunis namatti fiduu danda'a. Kan kun finnisa namatti fiduu danda'a. Finnisni yoo isinitti dhufe waan gochuu qabdan of eeggannoo namoonni finnisa qabdanii fi akkasumas immoo rakkoo akkasii qabdan tokkoffaan harka keessan buruqsuu yookiin bakka sana qaqqabuu dhiisuudha. Lammaffaan immoo dibata furdaa ta'e fuula keessanitti dibachuu dhiisuu. Wantoota akka kookaa-kollaa, chiipsii waan akkasii nyaachuurraa of qusachuun isin gorfama nyaachuu dhiisaa. Kan biraan immoo saamunaawwan garaagaraa kan dibatoonni garaagaraa kan dibataman jiru isaaniin dibachuudha. Mana yaalaa dhufanii ilaalamtanii qorichoonni kan dibataas ta'e kan kiniiniidhaan kennaman jiru waan ta'eef kana fudhachuu hin danda'amu. Garuu tokkoffaa dhiphina hir'isuu wanta fuula keessan haguuguu danda'u yeroo baay'ee haguuggachuun kunis nama saaxiluu danda'a. Kan biraan immoo stresiinis yookiin immoo qaqqabuun illee bakka tokko bakka biraatti dabarsuu danda'a waan ta'eef kanarraa of eeggannoo godhaa isin jedha. Gaaffii lammaffaa kan maaltu murreerra. Dubartiin deessu tokko dhangala'aan addaa yoo keessaa maalla. Dubartiin tokko erga deesseenii looshaa kan jennu wanti irraa boo jiraachuu danda'a. Dhangala'aan normaalii jalqaba dhiigaa fakkaatee achi booda dhiigaa fadii fakkaatee qallataa deemee dhangala'aan akkasii boo danda'a. Foolii kan hin qabne kan qaama saala isheen dhukkubne boo danda'a erga deessee booda. Garuu erga deessee booda ammas turtee torban tokko boodas torban lama boodas haa ta'u dhangala'aan foolii qabu dhangala'aan addaa foolii qabu yookiin immoo adiif magariisa wal makatees ta'uu danda'a biraas ta'uu danda'a dhangala'aan foolii qabu ishee keessaa hin ba'a yoo ta'e dabalataan immoo funcaan yeroo funcooftu ishee guba yoo ta'e dubartiin tokko wantoonni kun infekshinii keessoo gadameessaa yookiin naannoo qaama saalaa ta'uu danda'a waan ta'eef mana yaalaa tattaman dhaqxanii yaaluun baay'ee barbaachisaadha. Dubartiin kunniin egaa keessattuu Endometritis kan jennu dhangala'aan addaa keessaa ba'a handhuura ishee gad yookiin immoo handhuuraa gad dhukkubbii isinitti dhaga'amu yoo ta'e erga deessanii booda dhukkubbiin garmalee dhangala'aan foolii qabu dhangala'aan bifisaa kanaan dura argitanii hin beekne isinirraa ba'a yoo ta'e akkuma isinitti mee dhangala'aan dursee boo jira dhangala'aan noormaal jennu kan boo jira garuu dhangala'aan addaa isinirraa ba'a yoo ta'e walqunnamtii saalaa yeroo gootan isin dhukkuba yoo ta'e funcaan amma amma isin finceessa yoo ta'e isin guba yoo ta'e handhuuraa gad isin dhukkuba yoo ta'e mana yaalaa dhufuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kana qofa osoo hin taane dubartootarraas dubartoonnis dhangala'aan qaama saalaa keessan keessaa dhangala'aa kanaan dura beektan irraa adda yoo ta'e keessattuu fakkeenyaaf amma dhangala'aan qaama saala keessan keessaa bu'u suni dhangala'aa kanaan dura beektan irraa adda yoo ta'e fakkeenyaaf amma dhangala'aa faraffaramaa yookiin immoo ayiba miimas isin galee miti wanta akkasiin irraa ba'a yoo ta'e qaama saalaa keessan sinooksisa yoo ta'e dhangala'aan foolii qabu yookiin immoo fooliin isaa fakkeenyaaf foolii qurxummiis ta'uu danda'a qurxummii kan jedhus ta'uu danda'a foolii kan ajaa'us ta'uu danda'a yaalamuu qabdu jechuudha. Namoonni yaalaaf dhufuu barbaadan nagaafattan irra deebi'uudhaan nagaafattan hundi keessanii bakka argama keenya magaalaa Finfinnee Hayaat Daraartuu Addabaabaayidha. Lakkoofsa bilbilaa piroofaayilii koo jalatti buutanii dawwaltanii argachuu dandeessu. Lakkoofsa kana jechuudha. Beellama lakkoofsi kun beellama kan ittiin qabattan malee dooktar qoricha naa kennee akkasuma godhi gaaffiin qaba keessummeessuu danda'u dhiifama naa godha jedhamuun isinitti hima. Beellamni harkaan jiru guyyaa akkasii dhufee yaalamuun barbaada qaamaan dhufee qorannoo godhee waan kun na rakkiseera rakkoon akkasii na qabateera jettanii kan yaadda yoo ta'e kottaas jechuun barbaada. Tokko kanadha. Gaaffii arfaffaa waa'ee premature ejaculation irratti dubbadhu jettu. Rakkoon kun rakkoo dubartootas dhiiras ilaallata actually. Kanaan duras dubbadhe ammas irra deebi'een dubbadha. Yeroo walqunnamtii saalaa utuu walqunnamtii saalaa yeroo dheeraa gochuu barbaaddu garuu defeesni irraatii futteedha. Defeesni irraa dhangala'a. Tokko utuun bira hin ga'in luka gidduutti dhangalaasa kan jedhu jira. Tokko immoo akkuma keessa seeneen daqiiqaa tokko sekondii 30 illee turu kan jedhu namoota hedduudha baay'ee defina irraa dhangala'aa kan jedhan jiru. Tokko immoo utuu isheen fedhii ishee fakkeenya dubartii wajjin wal qaqqabdee simmeetii keessa galchitee isheen ganaadha. Ganaa gaafa isheen qophaa'uuf jettu tarakka isinirraa ba'a yoo ta'e yookiin defeesirraa dhangala'aa yoo ta'e kun premature ejaculation jenna jechuudha. Kun qunnamtii saalaa qaamni saalaa dhiiraa keessa seenee daqiiqaa tokko gaditti sirraa dhangala'aa yoo ta'e yookiin immoo daqiiqaa tokko gaditti namarraa ba'a yoo ta'e yeroo dheeraa sirra ture yoo ta'e kun rakkoo dafanii fixachuu yookiin dafanii dhangalaasuu jedhama jechuudha. Sababa kanaaf furmaanni isaa maali yookiin immoo maal gochuu qabna dooktar rakkoon akkasiidhaan namoota hedduudha baay'ee argitanyaan rakkoo kana hin qabdammeessi lakkoofsa tokko barreessa. Rakkoon akkasii yoo qabdu ta'e barreessaa lakkoofsa tokko rakkina kana rakkachaa kan jettan yoo jiraattan yookiin immoo hiriyaa keessa rakkoo akkasiin rakkachaa jira yoo ta'e tokko barreessaa. Bade. Jedhame jedha. Nama baay'ee yoo ta'e nanaasaa jedhin. Rakkootti rakkoodha yaa. Hunda hojjuu dandeessu baay'ee.
So rakkisaadha yaa nama kamiyyuu mudata dhiira baay'ee mudata dhiira hedduudha bara rakkoo kana kan beeku kan qabu jaarsi koo rakkachaa jira yaa sure akkasi kunuuna tokko barreessaa rumnamtu bakka jedhaa isin jiraan rakkoon tokko biyyaddee naman tokko ayyee tarii warri immoo kana guduroo waan akkasii gooneen beennuu nu mudanna jettan isin mudachuu danda'a. Why not? Na mudachuu danda'a. Ayyee kan jaarsa kooti ka'een beekuu kan jedhu jira innis rakkoon qabu. Ayyee itti fufu rakkoon akkasii egaa kan nama mudatu sababa garagaraan kan kila mudachuu danda'a. Inni tokkoffaani keessumaa walqunnamtii isaarra jalqaba kan ta'e inni tokko yeroo waan argeen beekne argu dafee tariifatee gaafa dhaqu even kan surreetti dhangalaasan jiru kan tochiin ga'een keessan seenii dhangalaasan jiru baay'ee isaanii yeroo dhufan itti himan jechuudha waan akkasiin jiraata. Kanaaf keessattuu ekspoosharii jalqabaa qabaachuun gara jalqabaa rakkoo akkasiin nama saaxiluu danda'a. Lammaffaan immoo stresiin dhiphinni sammuu hamaan ulfaatinni qaamaa garmaleen sochii qaamaa gochuu dhiisuun cinqatiin waliigaltee dhabuun jeeqamuun riba dhabuun kunis rakkoo kanaaf nama saaxiluu danda'a. Rakkoo akkasii keessattuu dafee dhangalaasuudhaaf dhiirri tokko yookiin akka inni dafee fixatu gochuu danda'a jechuudha. Kan biraa dhibeewwan kan biraa rakkina hormoonii keessattuu mana yaala nama baay'ee nu bira dhufa. Arras nama hedduu nu bira dhufe rakkoo kana wal qabate nama baay'eedha kan laallu guyyaatti yoo xiqqaate nama 10 gadi laallu dhimma kanaan kan wal qabatu. Rakkina hormoonii kan qaban rakkoo hormoonii yoo ta'e dhibeewwan kan biraanis kan wal qabates ta'uu danda'a. Kanaaf mana yaalaa namni tokko yoo bira dhufu qorannoowwan hormoonii qorannoo barbaachisan kan biraallee hingoona achi booddee qorichi kennamu jira. Qorichi nuti laannu kan laatamu jira. Namoonni baay'ee itti gammadudha. Dafee kan daqiiqaa tokko ture daqiiqaa 15-20 faayirootti tursu jira. Kan immoo narraa booda dhangala'oo jedhachaa jedhanii dhufanii nutti malee qoricha argaa yaalamanii booddee jechuudha. Qorichi isaanii jira. Namni baay'een qoricha kanaaf jedhee vaayigiraa yookiin veeggaa jedhee tokkii mana yaalaa irratti faarmaasii irraa bitaa. Kun furmaata hin qabu. Vaayigiraa fudhachuun qaama isaanii kaasuu danda'a. Amma akka kaasuu danda'a. Garuu furmaata hin kennu. Kanaaf jechuudha. Kanaaf rakkoo akkasii yoo qabaattan waan gochuu qabdan mana keessan keessatti stressii dhiphina hir'isaa maneej godhaa sochii qaamaa godhaa migalamti konfidensii qabaadhaa of tasgabbeessaa ariifattanitti hin deemina tasgabbaa sakan jedhaa shi suuta jedhaa of control of godhaa konfidensii qabaadhaa sodaa of keessaa balleessaa akkasumas immoo qaama keessan to'achuudhaaf yaala tooftaawwan fayyadamuu qabdan tooftaawwan lamaan sadan tokko sirriitti hima tokko yeroo walqunnamtii saalaa gootanii tasgabbiidhaanii rilaaks gochuu yeroo baay'ee of waan hin godhina rilaaks godhaa walqunnamtii saalaa dura wantoota godhamuu qaban dubartiis baay'ee erga miira keessa seentanii booddee erga sirriitti isheenis itti gammaddee qaqqabdee dhungattee booddee suuta itti nariifatin tariifatta seegalee miti kanaaf akkas akkana kana isaan jarjaroo jechaaratti tokko jarjariina ishee surree baafattanii qabattoo ofirraa baastanii deemnaa tasgabbeessaa wajjin taphadhaa ilaalaa jageessa kun bareedda jedha chibooda qaqqabuu jira warmaappi jira kiisiingeen jira haala kana kanaan yeroo yerootti miira keessa yeroo gala deeftee dubartiinis yeroo isheetti fixattu gaabbachaa deema jechuudha kanaa achitti turuu danda'a waan akkas akkasii godha yeroo walqunnamtii saalaa goota yaada keessa waan biraa godhaa waan biraa yaadaa tokko liqiin irra jiru baay'ee yaada kan jedhu jira nama du'e baay'ee na yaa yaada keessan waan biraa gochaa of dagachiisa haala akkas akkasiitti waan godhaa kan biraan immoo walqunnamtii saalaa gochaa jirtanii yeroo miirri dhangala'aan sirraa bu'uudhaaf sitti dhufu yookiin immoo yeroo sirraa bu'uudhaaf jedhu aakshinii hundumaa dhaabii ture xiqqoo ishee eegi jechuudha keessatti achi booddee gaafa hin deebi'an ofiisaroo deebi'u itti fufuu ammas kana kan fayyadaman jiru namoota baay'ee ta'eef eeggannoo godhaas jecha waa'ee kanarratti kan haaseera gaaffin shanaffaan funcaan nama jarjarsuun rakkoon isaa maalii kan jedhu gaaffii akkasii xabala dhaqaa xaballi maali xabala I don't know waa'ee amantii keessa nan galchina mana yaalaa kottaa yaalama namni baay'een kan sin dhabu sababa kanaaf iddoo garaagaraa deemee yeroo hundi dhufu jiran bira kottaa dhagamaas ni jedha kan biraan funcaan nama jarjarsuudha funcaan nama jarjarsuun maali funcaanni yoo bishaan dhugdate yookiin immoo dhugaatii biiraa fa'aa akkas akkasii fudhate si jarjarsuu danda'a
Garuu funcaan kan nama jarjarsu rakkoo garaagaraa kan keessattuu danda'a. Fakkeenyaaf keessattuu funcaan isin jarjarsaa funcaan isin guba yoo ta'e yeroo funcooftan isin guba yoo ta'e funcaan amma ammas hin ceesa yoo ta'e dhukkubbiin handhuraa gadi isinitti dhaga'ama yoo ta'e yookiin dhukkubbiin kalee gara bitaan mirgaa isinitti dhaga'ama yoo ta'e rakkoo infekshinii kalee ta'uu danda'a, infekshinii jummoo funcaanii ta'uu danda'a, infekshinii afuuffee funcaanii ta'uu danda'a, akkasumas immoo rakkoo dhibee sukkaaraas ta'uu danda'a. Rakkoo akkasii keessumaa bishaan amma ammas nu baasee dhufee amma funcaan isin ceesa sanaanii rakkoo kana ta'uu danda'a waan ta'eef namoonni funcaan isin jarjarsu yoo bishaan dhugde dhuguma bishaan aanu fakkeenyaaf nan dhugaa funcaan yeroo kana deddeebi'a. Garuu funcaan amma ammas isin deddeebisaa yookiin funcaa yeroo funcooftu si gubaa yookiin immoo dhukkubbiin kalee gara bitaan mirgaa hanga naannoo qaama saalaatti dhukkuba yoo ta'e cabachaa kalee wajjin wal qabachuu danda'a, infekshinii kalee wajjin wal qabachuu danda'a, infekshinii jummoo funcaan wajjin wal qabachuu danda'a, infekshinii afuuffee funcaan wajjin wal qabachuu danda'a. You got it? Kana isin jechuun barbaada. Kana wanti gochuu qabdan mana yaalaa kottaatti ilaalamaa. Simple. Anni guddaan qoricha kana fudhadhoo si barreessame asirratti maal akka ta'e sitti himaa maal gochuu qabdu immoo mana sitti himaa jechuudha. Funcaa bishaan dhuguun gaariidha. Bishaan amma amma dhuguun gaariidha. Bishaan amma keenyaa kan sadaffaa fixaara liitirii 3 ganamaa jalqabe. Akkuma kana bishaan dhuguun hin gorfama gama fayyaatiin jechuun barbaada. Tole gaaffii itti aanu gaaffiin ja'affaan kan na gaafatame waa'ee cidhaan istii waa'ee warra cidhaan tokko qaban irratti dubbadhumee sadarkaa ilmaa argachuu isaanii kan jedhu erga sila argaan jira. Tokko maal jedhaas qaamni kee yoo wal qunnamtii saalaa yoon godhes yoon dhiisis dhaabbatee na rakkisa. Barcuma kenniif irra ta'u gaariidha kun maarri kan dhaabbachuu didee rakkatu meeqa jira miti. Gaariidha kun qabu. Taa'ee jedhin. Fuudhi yookiin itti fuudhi. Dhaabbati. Yaa akkasiin jaabu artanii. Asitti humna gaaffii itti aanu waa'ee dhibee kintaarotiidha wal qabatee. Egaa gaa'e waa'ee kintaarotii wal qabatee tokko waan tokko sitti barbaada. Namoonni baay'een naannoo hudduu keessan yookiin naannoo qaama saala keetti wanti wayii irraa biqilaa isinitti biqileef kintaarotii jedhanii kan dhufan jiru. Kintaarotii kun baay'ee kintaarotii kan jennu hemorrhoid kan jennu jechuudha. Qaama saayinsii fayyaatiin wanti qaama keessan keessaa gadi ba'u waan akka foon qabu fakkaatu gadi ba'ee kan ol deebi'u yookiin immoo gadi ba'ee utuu hin ol deebiin kan hafis ta'uu danda'a. Wanta akkasii keessattuu maalidhaa hiddoonni dhiigaa naannoo munnee keessa jiran yookiin immoo karaa sagaraan ba'u keessa jiranii sababa garaagaraa keessumaa intra-abdominal pressure kan jennu pressuriin kana yeroo dabalutti dhiibbatanii gadi ba'uudhaani yeroo tokko tokko dhukkubbiin akka namatti dhaga'amu gochuu danda'u dhiiguullee danda'a. Yookiin immoo sagaraa hudduu keessaa yookiin munnee keessaa kan gadi ba'u jechuudha. Kun kintaarotii kan jennudha. Kintaarotiin kana dhabaayisee ulfaatinni qaamaa gad malee yeroo dheeraaf ta'aa turu yeroo dheeraaf dhaabbachaa turuu ta'uu danda'a. Gogiinsa garaa keessumaa sagaraan yeroo nama goggogu ittanuu yeroo dheeraa fakkeenyaaf keessattuu bara funcaan isaa iskwaat taa'anii teessan sanarra